Ispoonsaraa kabajaa oduu ispoortii baankii Awwaash guddaa galateeffannaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ispoortii sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu biyya keessaatiin ni eegalama. Gareen biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaa gulaallii waancaa Afrikaaf qophii taasisuu eegaleem. Hubatuu abaateen kan durfamu garichi taphattoota waamichi taasifameef 28 qabachuudhaan guyyaa irraa Finfinneetti qophii isaa kan eegaleem. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa qubannaa isaa akaadaamii kaaf keessa taasisuun isteediyeemii baankii daldalaa Itoophiyaatti Finfinneetti argamutti shaakalli isaa jalqabaa eegaleera. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa tapha gulaallii waancaa Afrikaa ji'a dhufuu Koot Diivaarii fi Madagaskar wajjin qabuuf shaakalli taasisuu isaa eegaluu isaatu himame. Shaakalli guyyaa 6 turu kanarratti taphattoonni garichaa leenjii yaadrimee fi qabatamaa ni fudhatu jedhameeti eegama. Waldorgommiin ispoortii aadaa guutuu Oromiyaa kaleessa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti eegalee har'asitti fufee ooleera. Oolmaa isaa guyyaa irraa waldorgommii dhiirotaan Shawaa Lixaa, Qellam Wallaggaa, Shawaan Kibba Lixaa, Bunnoo Beddellee, bulchiinsi magaalaa Adaamaa, bulchiinsa magaalaa Walisoo, Arsiin Bahaa, godina Gujii, godinni Shawaa Kaabaa, bulchiinsa magaalaa Roobee, magaalaan Laga Xaafoo Laga Daadhiin Wallagga Bahaa qabxii wal fakkaataa 2-0 mo'ataniiru. Dubartootaan ammoo godinni Qellam Wallaggaa, Shawaa Bahaa, magaalaan Laga Xaafoo Laga Daadhii, Harargee Lixaa, godinni Wallagga Bahaa, Shawaa Lixaa, Harargeen Bahaa, magaalaa Roobee qabxii wal fakkaataa 2-0 mo'ataniiru. Saddeeqa Abbaa Boolla 18 dhiirotaan godinni Baalee, Bunnoo Beddellee, Jimmaa, Harargee Bahaa, magaalaa Roobee, Shawaa Kibba Lixaa, Gujiin Bahaa, magaalaa Sabbataa, Shawaan Lixaa, Harargee Lixaa qabxii wal fakkaataa 2-0 mo'ataniiru. Dubartootaan ammoo bulchiinsi magaalaa Roobee, bulchiinsa magaalaa Sabbataa 2-0 mo'ateera. Odeeffannichi kan Koomishinii Ispoortii Oromiyaati. Morookoon yeroo lammaaf walitti aansuun shaampiyoona waancaa CHAN ta'uu dandeesse. Dilbataa tapha xumuraa Kaameroon Yaahundeetti Maalii waliin kan taphatte Morookoon galchii 2-0 injifachuudhaan abbaa waancaa dorgommichaa ta'uu kan dandeesse. Galchii injifannoo Morookoo Soofiyaan Booftiinii fi Ayuub Elkaabiitu lakkoofse. Gama Maaliitiin Isaaq Saamaakeen kaardii keelloo lamaan direetii beera. Bara 2018tti waancaa CHAN ofumaa qopheessitee kan injifattee turte Morookoon bara kanas yeroo lammaffaaf walitti aansuun injifachuun biyya jalqabaa ta'uu dandeesseetti.